Har'allee meeshaa akkam babbareedu meeshaa quality jechuudha. Akkasuma isaanii shoorba diizaayinii isin barbaadanii fi akkaataa isin barbaadanii jechuudha. Shaklaa guutuu isa qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Isaanis seetti shaklaa guutuu qabadhee isin dhufee jira. Maal kana qofaa miti jabanaananii akkasuma ka kookisii irraa wanti ani isin hin finne hin jiru. Akkasuma ka fruit punch ta'ee jabanaa aananii ta'ee waa hundaa isin qabadhee feera jechuudha. Viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatti subscribe, like, share godhaa hanga xumuraatti ilaalaa isin jira. Meeshaan akkasiin meeshaa haarawaa fi meeshaa oriijinaalii yeroo hundaa qabadhee isin dhufa akkuma isin beektan meeshaa ramadaanaaf seena yeroo hundaa hin argamu meeshaan kun amma ramadaanaaf gale yoo ramadaanni kun bahee irra deebi'amee akkasitti meeshaan haarofti kun waan hin dhufneef daddafaa bitadhaa isin jira. Viidiyoo kiyya kana subscribe, like, share gochuu hin irraanfatina. Telegram في وصل رمضان مش هنقدر نحكي بكلام مش رمضان نفسنا جروب رمضان فلان بيكون بيدور كبار بعوام بيكلم سرقة رمضان يوم يجرو يوم أنا كسر جلد أول مش هعرف نمولي هجام تاني نتفق على كيس نتأسس نجرا أكو سنة بتاعنا سان شوربا ديزاين في الدنيا ترى ديزاين هراوان سنفينة ترى أكو سنة بتاعنا ما شاء الله مرتو ديزاين هراوان ترى كنوتي أتشرا كاسة كنا ليلا كاتا ستايل إسا ليلا سننجرا ستايل إسا كيسن بربادني في كيسن جالت تانيني كنوتي burcuqqoon isaa kinoo kana jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinooti qabata qaba burcuqqoo isaati jechuudha. Akkasuma maankaa ofii qaba jechuudha. Namoonni jaalatanii namoonni isinitti tollee namoonni barbaadan jedhaa isin jira. Inni kun ammoo kidaanii isaati kidaanii guddicha jechuudha. Cilfaa qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana cilfaa qaba maankaa mataa ofii qaba jechuudha. Namoonni hajamtanii bitadhaa isin jira. Maankaa mataa ofiitii fi cilfaa mataa ofii qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana itti qaba sirbireetii isin akkuma isin argitan kana istaayiliin isaa kinoo kana jira jechuudha. Argitanii hedduu bareeda maashaallaadha. Sibiila ofii kana daraddaramu qaba. Lamaffaan isaa kinoo kana inni kun cilfaa fi maankaallee hin qabu gatiin isaa sanarra qannasa. Akkaataan burcuqqoon isaa ammoo kinoo kana jechuudha. Argitanii burcuqqoon isaa kinooti hunduu baay'ee bareeda jechuudha. Sadaffaa irratti kinoo kana jechuudha. Akkaataan diizaayiniin isaa inni ittiin fannifamellee hedduu bareeda. Akkasuma cilfaa mataa ofii qaba. Akkasuma maankaa mataa ofii qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana argitanii maankaa ofii qaba jechuudha. burcuqqoon isaa kinooti akkana fakkaata maashaallaadha hedduu bareeddi maashaallaadha namni hajamtanii bitachuu ni dandeettanii sinin jedha meeshaan kun osoo isin jala hin tarini dafaa bitadhaa sinin jedha wanti yeroo takkatti bitatta yeroo hedduu isin fayyada waan gaarii waan bareedduu bitadhaa sinin jedha sadaffaa irratti kana keessumanuu ka hedduu jaaladhe ka hedduu natti tole ka sadaffaa kana jechuudha akkuma isin argitan kana ka sadaffaa kuni kinooti burcuqqoon isaa yookaan ammoo baradoo kana argitanii baradoodha inni biraa ammoo maankaan isaa kinooti saanii kana hedduu jaaladhe jechuudha ka shoorba kanneen guutuu keessa ka jaaladhe isaa kinooti maankaan isaati ittaansee cilfaa ofii qaba jechuudha akkuma isin argitan kana kinooti sejja isaatti kan turre bareeda kanneen mulu keessa argitanii baay'ee bareeda jechuudha inni kunniin akkuma isin argitan kana kun ammoo haadha isaati yookaan ammoo guddicha jechuudha shoorbaatti naqanii تسيقورا اسمعك تقعد سكة دوبا سكة دوبا سكة kitani ka fruit punch kanalle namonni barbadani isa kana fudhadhaa isin jedha baay'ee akkuma isin argitan kana meeshaa isaa tirii isaa qaba akkuma isin argitan kana namni hajamtanii fudhadhaa saarbisii ofirratti qaba jechuudha isa jahanuu maankaa mataa isaa qaba ittaansee jaba burcuqqoo aananii jechuudha burcuqqoo aananii kuni fannoodha akkuma argitan kana kararii qaba jechuudha karariin adiilleen hin jira namni barbaadani isa kanaanillee hin jira akkanuma walirra fannifamee jira jabaniiti
Saarbisii akkuma kaanii kan mataa ofii qaba. Kararri qaba jechuudha inni kun adii fi gurraacha kanaan qaba. Yoo barbaadan isa kanallee fudhadhaa burcuqqoo 6 kinooti jabanaan isaallee kinooti akkuma isin argitan kana kinooti gatii isaallee kinooti isinuyyuu argaatanii gatii himi warri jettan gatii asirra jiru isin hima kaan ammoo bakka isin himudha kinoo gatiin isaallee kinooti jechaadha akka kanaallee namni hajamtanii jabanaa hin qabu gatiin isaa 3,700 3,700 asirra fannifame kanatti 3,700 inni kun ammoo 7,500 jechuudha. Argitanii inni kun ammoo 7,500 jechuudha. Inni kun illee birri 7,000 jechuudha akkuma argattan inni illee birri 7,000 warroonni gatii himi jettanii itti aansee jechuudha kan qimamii kiinoo san jechuudha. Itti garuma barbaadan qayyartan jechuudha kiinooti firee hedduu qaba jechuudha akkuma isin argitan kana gara hedduutti zoorsisaatumaanii keessaa baafattan jechuudha zoorsisaatumaanii qimamii barbaadan irra barreessitanii kana yoom kama barbaadan bicha inta shakkaraa kana kinoo akkana ofumaan akkanatti waan amma waraqaan jala isaa jiruuf malee inni kun ofumaan tasharaataa kinooti argitanii kinoo ofumaan tasharaataa jechuudha. Isuma kana akkasumas zoorsisaa baafachuu dandeettan takka 2 3 6 12 firee 12 qaba jechuudha. Firee 12 isaati namoonni hajamtaan bitadhaas ni jedha firee 12 isaa qaba. Qimamii kun jechuudha qimamii barbaadan irruma barreessaa keessaa baafattan jechuudha qimamii hajamtaan isaa jechuudha. Tasharaataatidha. Kan fudhachuu eddansan akkanumatti tasharaattanii isa kanallee barbaadan bitadhaas ni jedha. Illee hin jira barbaadan shakla saniin barbaadan kanaan akkasuma barbaadan kaacheettoo fi zayita qabu saniin illee isinii sana gitan kana gitanii maqamma caayisii akkatti bareedu haala akkana bareedu kanaan namoonni hajamtan bitadhaas ni jedha. Akkasuma tan biraas hin barbaachisu cinama kanan kookisiillee cinama kanan kaa'attanii zirgii biraas hin barbaachisu isii tanallee namni hajamtan bitachuu dandeettanii akkasuma immoo tabunaa hedduu bareedu tabiraallee hin jirtu jechuudha kinooti tabunaa xiqqoo yoo barbaadan kanaani tabunaa guddoo yoo barbaadan tanaani lachuu garagara gurguramti garuu diizaayinii isiitii fi istaayiliin isiillee tokkuma jechuu argitanii tun xiqqoodha tun guddoo haa taatu malee akkaataan diizaayinii isii tokkuma jechuudha karariin isiillee tokkuma maachis ni godha yoo barbaadan guddoo tanallee jahatachuu dandeettanii xiqqoollee jahatachuu dandeettanii lakkii kan yeroo biraa marsaa biraa deebine hin arganno jettan lamaan irraayyuu 12 fudhachuu hin dandeettanii namoonni hajamtan kinoo bitaas ni jedha istaayiliin isiillee tokko karariin isiillee tokko waan ta'eef akkuma argitan kana maashaallaadha baay'ee bareeddi bitadhaas ni jedha. Gatiin isaallee baay'ee qallaalidha. Gatiin isiitii fi bareedinni isii walitti madaalamu akkuma argitan kana maashaallaadha namni barbaadan bitadhaas istaayiliin isii adda waan ta'eef akkuma isin argitan kana isiin kana jechuudha. Ittaansii ammallee tunillee sanuma walitti dhiyaatti haa ta'u malee garuu guddinni isa tokkoma diizaayiniitu garagara jechuudha. Ka'anni kana yeroo baay'ee namni gurguddaan abbootiin kennu nu dhufe xixiqqoo kanan kennuun baay'ee nu salphachiisa miti namoonni akkasitti yaada akkasii dhiyeessan ijoolleen baay'een hin jiranii kanallee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha lachuu mana keessaa osoo dhabuu baannee bareeda akkasuma immoo siinii baay'ee babbareeddu taatanii jechuudha yoo barbaadan koottaa bitadhaas ni jedha argitanii siinii baay'ee babbareeddu dhufee jira jechuudha akkasuma siiniiwwan jechuudha rakabotii Dubaayiitiif illee barbaadanii siinii baay'ee babbareedaati akkasuma siinii shaayii illee hojjetamtanii siinii kanneen keessaa kan barbaadan filadhaati natti ergaa sirrii godhaati isinii bita isiniin jedha gatiin isaallee qaalii miti argitanii zarii tanniiniti jechuudha isiin tunillee zarii tanniiniti haa xiqqoo taatu malee garuu ammoo istaayiliin isii garagara jechuudha argitanii yoo tanaan barbaadan tanaallee bitachuu hin dandeettanii tanaaf tun zariidha tanaafi tunillee zariidha argitanii. Diizaayiniin jala lachitu kanaaf diizaayiniin tanaaf tanaa takka diizaayiniin tanaaf tanaa ammoo takka jechuudha argitanii xiqqoo fi guddoo qabdi jechuudha lachuuyyuu isinillee yoo barbaadan bitadhaa isiniin jedha hedduu bareeddi istaayiliin isiillee namatti tola namni hajamtanii bitadhaa isiniin jedha siinii akkana bareedu kana naa bilbila asirratti godhaati keessaanii Taansi akkuma isin argitan kana distii siraamikii fi distii moonkokoo jechaadha akkuma isin argitan kana kararii isin barbaadan hin jira distii 4 fi maxabashaa tokko jechuudha akkuma isin argitan kunillee distii 4 fi maxabashaa tokko distiin shanaffaa xiqqoon talafa jirtullee ta'isaati inni tunillee kinooti cilfaa qaban jecha cilfaa akkana viidiyoo gaddaa irratti gad isin dhiisee jira akkasuma cilfaa ta'ee waa hunda ofii qaban jechuudha baay'ee bareedanii akkasuma maxabashaan kun lakkoofsa 24 26 28 akkas qaba baay'ee bareeda abbaa tokko tokkootiin bitatama
maxabashaan kunniin illee isin mul'isee jira akkasuma akka keekii kanneen illee makarata faaseetti kanneen jechuudha meeshaalee hedduu babbareeduu fi meeshaa kwaalitii jechuudha burcuqqoo kanneen jechuudha burcuqqoo kanneen keessaa ka barbaadanii fi ka jaalatanii burcuqqoon kunniin guutuun ka turkiiti burcuqqoo oriijinaalii akkasuma jookii ofiitii wajjin gurgurama jechuudha hunduu jookii mataa isaa qaba jechuudha namoonni barbaadan bitadhaa isin jira ittaansee caraqaa kanneen jechuudha ka diimlaayitii kanneen jechuudha namoonni hajamtanii ramadaanaaf jechuudha akkasuma ka fruit punch kanneen jechuudha karar isin barbaadanii fi dizaayinii isin barbaadanii jira ka fruit punch kunniin jechuudha akkuma san argitan kana guddaa ofiillee qaba jechuudha akkasuma xixiqqaa ofiillee qaba guddaan isaa kinoo kana jechuudha ka kana jechuudha akkasuma kan kunillee guddaan isaa kana xiqqaan isaa kaan jechuudha fireejaa qaba xixiqqaa ofii jaha qaba jechuudha argitanii ka fruit punch kana jechuudha yeroo qophii nam garagara yeroo namni dhufe akkasuma jookiin bombaa kun jechuudha inni kun lamaan isaatti walirra gurgurama jechuudha akkuma san argitan kana kun tokkocha inni kun ammoo haaraa dhufe jechuudha burcuqqoon isaa akkana fakkaata baay'ee bareeda akkasuma sarvisii ofiillee kinoo ka burcuqqoo irra dardaranillee ofumaaf jalaa qaba ittaansee kana durallee bitaa ture jechuudha inni haaraa dhufe kinoo kanneen lamaanii burcuqqoo ofii ka qabu kana ittaansee ka hixaanaa kanneen jechuudha ka hixaanaa kunniin jechuudha akkuma san argitan kana addatti ka gurguramu maashaallah baay'ee babbareeda hedduu babbareeda jechuudha rakabooti kamiifiyyuu akkasuma yeroo buna dhugnu of bira dhabuu baannee baay'ee bareeda inni kunniin baay'ee babbareeda jechuudha ta hixaanaa tanniini namoonni hajamtanii bitadhaa isin jira akkasuma jechuudha kinootii kunillee ka hixaanaati kunniin ammoo kan qulaalmaamchaa yookaan ammoo killeetti dhahansanii inni kun akka isin argartan kana bishaan itti orguutanii bishaan ergatti orguutanii ka'anii booda keessa isaatiitti maaltu sosocho'a qurxummii kanneentu keessa sosocho'a jechuudha maankaaseetti kanneen bitee jira jechuudha nama biraatiif illee namoonni hajamtanii ka hixaanaa kana jechuudha ka hixaanaa kana bishaanii fi shittoo qofa itti xaalli gootanii achi booda urgaa bareedaa fudhachuu dandeettanii akkasuma rakabotii hedduu bareeduu rakabotii suudii jechuudha namni hajamtanii diizaayinii gara garaatiin kanaan durallee gad isinii dhiisee ture ammallee akkasuma akka kookisii jechaadha ka gatiin isaa qinnaashee namoonni hajamtan rakabotii Dubaayitii fi Suudii garaagarummaan isaa maal yoo ta'an kinootii isinii mul'iseera jechuudha ittaansee burcuqqoo bishaanii dheertuuf gabaabduu wal bira jechuudha burcuqqoo oriijinaalii turkii jechaadha dheertuuf gabaabduu wal bira yoo barbaadan 12 yoo barbaadan 6 akkana bitadhaa isin jedha baay'ee bareedde akkami akka walirraa deemtu hin beektanii isinii arabdoonni akkana fayyadamtii asumaan viidiyoo kee saabskiraayib laayik sheer gochuun irraanfatina galatoo